السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرى درسو ربي كينيا وهندا نتولا نتئولي سنرى إسلام ما نولاتي فيا نولاتي نغا نولاتي سنغا فارسنا بودكنا ميديا عملتين ركيتشا أمة إسلاما تأي إرقا إسلام ما بحب ديان كابا كبان dabarsaa jiru lafa fagoo yeroo ammaa kana nuti itti argamnu Wallagga Lixaa aanaa Beegii kiiloomeetira 600 ol ka fagaattu lafa mana ga'u deemtanii dhuftanii miidiyaan ummata islaamaa muhaadaraa biyya kana jiruu fi ulamaa biyya kana jiru ummata biyya kana jiru ilaalee akkasittiin ziyaaraa nu gochuu isaatiif galatooma rabbi sana haa galatoomfatu jennachuudha. Egaan akkuma beekamu Wallagga keessa nuti aanaa gara lixaa jiraachuun keenya ni beekama. Aanaa Beegii keessa jira. Aanaan Beegii maal fakkaatti yoo jenne fageenya lafaatiin akkuma nama kaasuuf yaalee lafa kiiloomeetira 600 ol Finfinnee irraa fagaattudha. Asitti immoo yeroo ammaatti immoo ummanni islaamaadha biyya kana keessatti biyya baay'inaan musliimoonni keessatti argamanidha. Masjiidolee baay'een keessatti argamudha. Akkasuma kana halqaan quraanaallee keessa jirudha. Halqaan ilmiillee keessatti ni mul'ata. Kanaaf duraan immoo maal ture yoo jenne 1950 keessa maal ture 1950 ol maal ture yoo jenne naannoo yaa bakka jedhamu Banishaangul Daarii kanarraa naannoo sanarratti waan gabbaramu wayitu ture. Ummanni gara sana deemee yoo mucaa dhabee yoo waan tokko tokko isa rakkisee gara sana deemaa ture jechuudha. Sanaaf yoo haa ta'u malee galanni kan rabbii hin badinii bara 50 dura kana dura 50 asitti garuu akkuma beekamu rabbiin 1950 asitti rabbiin sheeka jabaa mufti Rashiid Kamaal kan jedhaman dhalataa Walloo kan ta'an biyya kana kara Sudaanii irra dhufanii biyya kana naanna'aa magaalaa kanarraa walakkaa sa'aatii kan hin caalle gabaa sanbataa qubatanii ijoollee barsiisanii kitaaba qaraasisanii gara toohidaatti ummata kana fidan jechuudha. Sanarraa ka'ee aanaan Beegiidhaa yeroo sana keessa wal'aansoo baay'eedhaan namni itti dararamuudhaan itti miidhamuudhaan itti hidhamuudhaan biyyarraallee ari'amuudhaan kan mannillee irratti gubate jira. Sana qabsoo sanaatiin firqaan hin barbaachifne sun cabee yeroo ammaa ummata akkuma waliigalaatti iyyuu aanaa kana keessatti firqaan biraa tokko hin argamne toohidaan kan jajjabaatee jiru ta'uu isaatiif baay'ee nama gammachiisa. Haala amma jiruun turteen duraanii kana ture. Haala amma jiruun sochii ulamaan keenya godhaniin aarsaa isaan godhaniin baay'ee tokko jijjiiramni har'a jiru baay'ee tokko namatti tola. Haa ta'u sanuma wajjiniin garuu cimina duwwaa haasa'uutu hin ta'in aanaan kun immoo baay'ina nama seetiitiif madaarisii isheen qabdu markazni isheen qabdu wal gitaa yoo jenne immoo baay'ee walirraa fagaataadha jechuudha. Baay'ee walirraa fagaataadha. Kanaaf gara fuulduraatti wanti nuti jennu biyya kana keessatti markazni jiru deeggaramuu ma'ahadii yookaan iskuulliyaamtu tokkollee biyya kana keessatti argamuun baay'ee barbaachisaa akka ta'e beekamaadha. Yeroo ammaa kana keessatti barataa baay'een kan barumsa fedhii utuu qabuu sababa humna ittiin qabneef iddoo garaagaraa deemee barachuun itti jabaatuuf biyya kana keessatti immoo akka barbaachisutti kulliyyaama tokko yookaanis markazumtii ilmii tokko kan hin jirree fi deemuun nama hundaaf kan hin mijanne baay'een kan inni karaatti hafaa jiru beekamaadha jechuudha. Kanaaf dhaloota kanaaf wanta akkasii tokko yoo yaadame gaariidha. Abbaa rabbi gargaarii jenna. Galatooma rabbi sinaa galatoomfatu warra amiltan nu jiraadha sin jaallannaa isin kabajnaa isiniin jenna. Kaleessa dheengadda fageenya irratti kasin ilaallu
taateewwan islaamaa aanaalee garaagaraa waraabdanii yeroo isin dhiyeessitan carraan kanaan mudataa laata guyyaa tokko jennee kan yaadnu har'a fuulaa wal argine beegii kaleessa fageenya teessanii maqaasaa dhageessan har'a qabatamaan dhuftanii keessa teessanii nunillee immoo balballoomsitoota hamilteen kan jedhamu kaleessa kan fageenyatti isin ilaallu har'a isin argachuu keenya kanaaf rabbiif galata gashina isinis ijaasaa rabbi biraa argadhaa isiniin jechuu barbaanna. Itti aansuudhaan akkuma dura ta'an mana maree keenya Sheek Iliyaas Ayyaleedha waan bal'aa kaasanii jiru. Anis sanatti dabalee waan isinii kaasuuf barbaadu. Beegii wanni jedhamu kun distaansii fagoo akka taane biyyarraa kiiloomeetira 668 fagaannee argamna. As gara magaalaa godinaa keenya Gimbii gaafa dhufnee jennu immoo kiiloomeetirii 238 magaalaa godinaarraallee kan nu fagaannee sitti argamnu jecha. Baay'ina uummata ishee gaafa laallu aanaan keenya kun baay'ina uummataa 1,191,337 qabdi. Kana keessatti dhibbeettaan 85 uummata musliimaa yeroo jedhame ilaalamu 1,162,634 uummata musliimaati jedhamee eegama jechaadha addina keessatti. Uummata musliimaati jedhamee eegama. Egaan seenaa kana gara kabaabaa gaafa isinii kaasee jiru aanaan keenya kun sa'aatii ammaa kana keessatti masjiidota jumaalee 220 ofirkaa qabatee jira jechaadha. Akkasuma kanallee haala amantii islaamummaa addina keessa jiru kana yoo kaasnee ilaallu jaarraa 18ffaa keessa waaqeffataa ture jechaadha. Jaarraa 18ffaa keessa waaqeffataa ture. Jaarraa 19ffaa keessa garuu annasaarota Turkiirraa Misiriin galanii Misirirraa Sudaaniin galanii Sudaanirraa amantiin kun gara beegii kana keessa dhufee galee jechaadha. Kana keessatti yeroo sanatti ustaazii beekamaan akkuma amma dura ta'an keenya kaasan Mufti Rashid Kamal namni jedhaman barnoota amantii islaamaa kana eegalanii barsiisuu irratti waaqeffataa balleessuun haqaan gabbaramaa rabbii tokkicha jedhanii dhimma kana irratti hojii bal'aatu hojjetame jechaadha. Dhimma kana irratti hojii bal'aa hojjetaa turanii dhimmoota kana irrattis immoo biyyi keenya kun biyyi beegii kun aanaa Tooyidii keessatti dhalate jedhamee waamamaa turte jechaadha. Akka ragaatti yeroo sufiyyiin biyya kana keessa turan sana keessatti yaa'aa dhaquun hajjii deddeebi'uu caala kan jedhamu hambaan musliimotaa hambaan hafteen seenaa musliimotaa yaa'aa jedhamu kun har'allee gara naannoo jaha kanatti citee jiru kanatu ture jechaadha nu keessa. Egaan qabsoota hidhaa geggeeffamaa ture kana keessatti ulamaa'onni keenya baay'een isaanii mana hidhaatti dararamuun gadi gombisanii garafuun ilmaaf mana walitti qabanii gubuun biyya ari'uun dararaa guddaatu ture jechaadha. Yaa'aa keessatti yeroo sana Abul Abbaas jedhu sheeka koo jedhu jimmaa kanaa ka'anii mashaaqula garaagaraa fannifatanii karaa kana bulanii muka jala bulanii achitti danfifatanii nyaata achitti danfifatanii dhugaa yoo carraa argatan mana namaa bulaa itti deddeebi'anii kabajaa turan jecha gara gadii kana itti deddeebi'anii zayyaraa turan jecha. Kun yeroo dhiyoo ammallee darbee namoonni tokko mul'atu inni qomma har'ayyoo jechuu kooti. Kanaaf wantoota akkasiitu ture keessa isaatti waan isaan jedhanii moggaafatanillee yaa'aa deddeebi'uun hajjii dhaquu caala ilaalcha jedhamuun deddeebi'aa turan jechaadha yeroo sana. Kanaaf akka beegiitti gaafa laallu biyya Tooyidii keessaa dhalate biyya keessatti guddatame Tooyidii asii kee akka biyya kanatti aarsaa islaamummaa keessatti qabnuuf biyya keenya irra darbee Itoophiyaadhaaf biyya alaatiif illee barattoota badhaasee qaba jechaadha. Biyyi keenya kun barattoota badhaasee qaba naannoo kana keessatti. Kana yeroo jennee jennu miidiyaa islaamaa kanarraa fagoo turre jechaadha. Addunyaan nu hin beekne jechuu dandeenya. Argama keenya sadarkaa nurra jiru arguun hin danda'amne. Kanaaf har'a gaafa isin arginu kana baay'ee itti gammanna jechaadha. Baay'ee itti gammaduu keenya duukaa borillee akkasiin nu dubbistan hin barbaanna. Har'a garuu miidiyaa kabareeji argachuu keenya duukaa amma yeroo amma hooggansi amantii islaamaa warri sunnaa jamaadha iddoo qabatanii jiran kana keessatti wantoota kaleessa baay'ee miidhamaa turre keessatti nuuf hojjetamuu qabu xiyyeeffatamuu qabna ilaalcha jedhu qabna jechaadha. Xiyyeeffatamuu qabna dhaabbilee amantii keenyaan faallaa ta'an baay'eetu jira addina keessa.
isaan gara isaanitti waamu nu gara keenyatti waama dhufnee herradde nageenya jirra. Carraa kanaan wanti nu amma barbaannu dhaabbilee keessaanis haa ta'u alaanis haa ta'u gurmaa'anis haa ta'u investi gochuu abbaa qabeenyaatiinis haa ta'u aanaa keenya kanarratti akka amantaa islaamaatiif kolleejjiin nu dhabatu fedhii qabna. Kanallee yoo carraan argame akka fayyadamnu barbaanna. Biyya kana keessatti barattoota hedduu qabna. Barattoota yoo xiqqaatee jedhe mana barnootaa sadarkaa lammaffaa 4 ol qabna. Elementarii baay'ee qabna. Manneen barnootaa idilee gara 86 qabna jecha. Barattoonni idilee manneen barnootaa 86 kana keessatti baratan guyyaa Jumaa salaata Jumaa argataa hin jiran. Kana duukaa gaaffilee bara dheeraa ture waan deebisaa jiruuf salaanni guyyaa Jumaa kun qaama dhimmisaa laallatuun deebi'ee yoo nuuf kabajame waan jedhu kana baay'ee feena.